Biyya keenya keessatti gaafa ati hojiidhaaf gadi baatu namni waa siin jedhu hin dhabamu. Ati waan gaariis hojjettu, waan badaas hojjettu, waa siin jechuun sirraa hin oolu. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenyaa nama meeqatu namni maal naan jedha jedhee jireenya ofii dhabee namaa gadi ta'e. Egaa kanaan wal qabatee gorsa gabaabduu takkan isiniif dabarsa. Miidiyaa hawaasaa irratti wantoota adda addaa yeroo hojjettan yookiin yoo maxxansitan koomentiin namootaa keessa miidhuu danda'a. Akkasuma hawaasa keessa jiraattan keessatti wanta isin gootan, wanta isin raawwattan, wanta isin jettan hordofee namni waa isiniin jedha. Namni waan gaarii isiniin jedha, waan badaa isiniin jedha, waan fedhe isiniin jedha. Jechi kun eessaa madda? Namni gurguddaan waan guddaa isiniin jedha, namni xixiqqaan waan xiqqoo isiniin jedha. Namni beekaan beekumsa guddaa isiniif qooda. Namni wallaalan garuu duwwaadha. Homaa wanti inni isiniif kennu jiru. Kanaafuu gadi isin harkisa. Waan isin miidhu isiniin jedha. Namni gaariin waan gaarii isiniin jedha. Dogongortaniyyuu balleessitaniyyuu isin sirreessa. Namni badaan, namni wallaalaan keessi isaa qullaadha waan ta'eef akka isaasan qullaa isin godhuudhaaf deema jechuudha. Akkuma hayyuun guutuu ta'e guutuu isin godhu duwwaanis duwwaa isin godhuu danda'a waan ta'eef namoota duwwaa ta'aniif iddoo kennitanii hojii keessanirraa, kaayyoo keessanirraa, milkaa'ina keessanirraa duubatti hin deebi'inaa. Ani Shimeedha Shimeemaan galatoomaa. Bye.